Dua kanan abati sarme wonni takkanaf mul'atu hundo. Ko anillee ofiitiin achiin taa'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtan guys, nagaa fayyaa Allah alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi addaan bannee jirra ifama. Wanti addaan bannee fillee ambarumsa deemee dinjina afur baatuma ture kanaaf addaan bannee yaa barumsa eegalanii hojii akka kana hin jechuun baay'ee rakkisaa. Maal isinitti fakkaata? Baay'ee rakkisa. Maaliif jechuun barumsi ulfaataa barumsoonni immoo itti hojjetu baay'ee isa achi keessatti immoo hin ayyamamu. Maaliif hin ayyamanii wo barumsa ta'e barumsa waa yeroo alaabaa biraa qabaate kaayyoo biraa deemuu waan jedhanii barumsi illee waan ulfaatuuf immoo kanaaf addaan bannee isin yaadee ispeeshaalii ijoollee biyya arabaa wallahi baay'ee isin yaadee jira, baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Haala isin na kabajanii haala isin jaallatanis anis akka isin jaalladhan beektanii yoo ani of akkanatti edda dhufee obboleettiitti yoo asirraa hin ta'in obboleettiitti yaada fidhadhee asumaan bara'aatiin ja'a kun buna danfisaa ana mala achi sammuu isii baay'ee cinqameetiin dhufee haa xiqqoo isii zanaa jettu haa ta'u moojii akkanatti fa'aa gooteetiin na eedee thank you so much. Ani reefu ufaa jira, ani garuu kennamu illee si bitee hin dhufne homaa jechuun isii of bu'aa wanta jedhee ati akka amantu qabu beektu akka amantu hin beektu tokko hin beektu mee bakka jechuun hordoftoota qaba ofirra barsiisaa baratuu dandeessaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota hayaati. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota hayaati. Hin sodaatin kaa isaan ishii si jedhiti ammoo si jaalatan hoji adda sirriitti si jaalatanii isii ka fidee fi manni kiyya wanna duwwaa ta'eef yeroo mana cufee wanta deemuu fi haa isin mana keessatti isii fidee isin mana keessatti yaa ijoolleen yeroo tokko dhufaa yeroo tokko kuyyumti yeroo baay'ee dhufee kuyyumti jedha. Akka buna kan ka danfiste hordoftoota kiyya waliin haa uumuuf moo maali? Hordoftoota kiyya waliin uumina? Okay. Bakka ishii kun hordoftoota kiyya jaalattee jirti. Biyyi kiyya baay'ee imalaalti. Garuu hagana marallee miti barattuu waan taateef garuu imalaalti. Akka kunoo seera waliin barsiisee kan jira. Hordoftoota kiyya baay'ee namoota gaaroo kan jaalatanii ijoollee biyya arabaa ijoollee biyya arabaa kun immoo yoo ani si arabaa waan hin beekamte akka ani jaalatu jaalatamte nishi ni amruna kan itti odeessinu buna kanallee waliin innaa hordoftoota kiyyaan jalaa hin badinaan kanoo obboleettii buna danfisaa jirti. Aati kasirratti aartiitiin fagoo ittiin jedhe bunallee waliin innaa mee wanti biraa maal qopheessite? Mee maal qopheessite? Kana maraa anaaf qopheessite kilooti daabbollee hin nyaanna waliin. Daabboon biyya keenya akkana jira kun daabbollee na qopheessite wanna biraa buskuutillee na qopheessite wallaa kana hunda na qopheessite jirti ilaalaa maasha Allah tabarakallah sirriitti halluu na go'aafi jechuun du'aayi na go'aaf kaawaa akkanatti na waliin kan itti fuftu ta'e baay'ee gaariidha. Anaafillee isinillee gaariidha waan kana ta'eef jechuun isin baay'ee gaarii miti maatiin naannoo lafiyyaan nu ajjeesa garuu jechuun bakka hin jiraa mitiire waan akkana isin jaasin jaalladha isin kabajaa baay'ee dadhabee jira reefuu ufee jechuun bakka dadhabbii qaba. Maal jedhee isinitti maree buna kanallee waliin dhuminaa anallee du'aayi na gootanii akka qormaan hinaalaa qormaata guddaa amma dura qaba. Qormaata kan fixee booda riisarchii immoo alaarratti hojjedha inshaallah rabbi isinillee wanta akkanaa isin hawwu isinillee kaa inshaallah maal jedhee isinitti himanii bakka du'aayi manaa go'a sirriitti du'aayi na gootanii maal qofaa jira ala yoo meeqaatti ani garuu baay'ee inni nuti ani jaalladha yoo aardas ni jedha bakka inni haa kana fakkaata bunni hin gahu bunni isin akka akkaatan meetiin alaabuu maal namni si waama hiriyoota keellee waamte si dhaala sarpiraayizii ba'u ati barsanillee ma goota akkana hiriyoota isiitti waaminatti fakkaate manaa
hiriyoota olii sapiraayizii naagoo waa barbaaddu waan isii naagoo barbaadullee hin beekne waan akkana kanaa obboleettiin xiyyaa godina eedee inshaallah obboleettiin gaarii obboleessillee gaarii ana akka carraa ta'e na jaalatan baay'isanii na jaalatanii obboleessi kiyyas yaa kiyyallee hin beekanii na jaalata baay'ee na kabajaa kiyya sirriina kabaja wallahi sirriina jaalata waa baay'ee waa shagga gaarii na hawaa akkam jeetanii isinitti mare wallahi baay'ee isin yaade ramadaana keessa bicha waa takka gadhiise eenyumaayyuu hajji fooma takka yoo turre ramadaana keessa waa xiqqoo wayii gadi dhiisee hin jedhe malee hajji filattuu hin tolle irra kaayee jechuun bakka namatti tolu jiru addunyaa akkanumaa namatti hin toltu waan kana ta'eef akkana isin akkanumaatti bade malee waan biraatii fi miti hiriyoota kiyya isin jaaladha isin kan iddoo guddaa isiniif qaba akkam jedha isinitti muuziqaa naa beektan jedhanii beeka jaalala kabajaan isiniif qabu beektan yaadaa rabbi isin haatiisuu dalagalee rabbi isin haalaaffisuu ji'a ramadaanallee akka isin itti baatan isin beeku jechuun natti tollee anu achi keessatti cinqi keessa ture waan ta'eef waan akkanaa isin jaaladha isin kabaja yeroo gaarii naaf qabaadhaa rabbi isin haatiisuu inshaallah yoo nagaan yoo rabbi je'eetanii yeroo barbaadanii yeroo gartanii toluu agarraa Inaan ayat obboleettiin teessanii kana fakkaata obboleettiin dadhee kina obboleettii hin kolfu kaasii arrabsan boodaatti kolfiteetti nama arrabsan kiyyaayyuu qabaadeen arrabsan warri yuutuubii nama arrabsan ishee salphaanuma arrabsan hoosii arrabsan maal jettaa asii arrabsanii rakkoo qabu aartu isaanuu ammaa sitti ka'anii qoone ammaa si arrabsan jee nama arrabsanii nama ofiitu nama arrabsaa هذه أنا بسني كأكل سنين جاء كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يروتي كوب بقولنا كوا أستروان تأيه ولمان ترى حاجة سنين تمين كي يالله إسمي بفدا كي يالله نرفض تكيس تويا دينانجا وبليتين تيالله أكنا جرتي إن شاء الله بقى هو الأجرة